jiru kan mana keenya qabee jiru isaan kana firii isaaniidha kun. Wallaahi wanni tun hojjenne firii isaaniidha waan ta'eef isaanis itti boonanii itti gammadan jedheeni tokko yoo maqaawame Dr. Sultan, Dr. Ibrahim, Dr. Siraj Ibrahim, Dr. Munzir, Dr. Fuad, Abdul Aziz, Aha, Ahmad Din, Dr. Muhammad Ture. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Obboleessi keenya jiru immoo Odiitara Oromiyaati. Obboleessa keenya Hussein Amaanaati. Inni immoo mana keenya obboleettii isaa wajjin odiit kan nu godhedha. Naa galateeffadhaani. Allahu Akbar. Gara waltajjiitti bakka keessa itti naa deebi'a. Itti aansuun baankii lama galateeffachuun barbaada. Baankiin Intarnaashinaala Oromiyaa sagantaa keenya yaa'ii idilee sadaffaa kan Majlisa Oromiyaa sponsor nu gochuun kan nu haguuganii waan ta'eef baankii Intarnaashinaala Oromiyaa guddaa galateeffanna. Baankiin lammataa immoo baankii Gamtaa Oromiyaadha. Baankiin Gamtaa Oromiyaa bara darbe yaa'ii waliigalaa keenya sponsor gochuura darbe aanolee godinaalee hunda cina isaanii dhaabatee sponsora waan nu gochaa tureef baankii Gamtaa Oromiyaallee Majlisni Oromiyaa guddaa galateeffata. Itti aanuun mana maxxansaa sadii galateeffachuu barbaanna. Inni guddaan mana maxxansaa Najaashiidha. Waraqaa ragaallee qopheessinii fi turre garuu yeroo hin qabnu waan ta'eef achumatti erginaa fi manni maxxansa Najaashii waraqaa eenyummaa nu baay'isuun rasiitii nu baay'isuun galii isaa agoonaallee hin kaffalleefi. Mana keenya waan ta'eef akka kana nu oobsani. Kanaaf isaaniinis guddaa galateeffannaa isinis itti fayyadamaa. Allahu Akbar. Inni lammaffaan mana maxxansa Naadiidha. Isaan immoo yeroo piroojeektii Majlisa Oromiyaa barruulee bilisaan qopheessanii akka nuti masjiida irra bittinneeffannu nu gargaaran afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Arabaadhaan. Afaan sadiin bilisa nu kennan waan ta'eef mana maxxansa Naadiillee guddaa galateeffannaa. Inni sadaffaa mana maxxansa wiirtuu yookaan hiikkaa afaanii fi mana maxxansa Daarul Fikr. Daarul Fikriinis baay'ee nu gargaaran. Galiidhaan dipaartimentii dargaggootaa guddaa galateeffannaa naa galatoonfadhaani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Egaan gara badhaasaatti seenna. Gara badhaasaatti gaafa seennu badhaasni keenya bulchiinsa magaalaaf godinaan gargar ba'eedha. Dippiloomaa irraa jalqabna. Akkuma olompikii jechuudha. Warqee, birraa fi nahaasa miti kana. An keenya immoo guddaa irra xiqqaadhaan gargar baasne jechuudha. Dabalee immoo duuba kanaan kan jiru immoo addaan kan isaan badhaasnu jira. Sadarkaa arfaffaa kan baan immoo waraqaa qopheessinee fi manni maxxansaa ibsaan irratti badee meeshaan sana jala gubatee jennaatu nuuf fidinafanii akka mana keenyatti yeroof qopheessineerra amma isaaniif qopheessinutti garuu beekamtii asirratti argachuu qabnu jennee qopheessineerra gara badhaasaatti tun darbiin durba badhaasa addaa kan qopheessineef bulchiinsarraa magaalaarraa haa ta'u godinarraa haa ta'u hojii isaaniidhaan hojii boonsaa hojjetanii kan badhaafaman gara sanatti ceennaa isaaniin kan naa badhaasan isaanii bakka qabu. Ammaaf Sheekh Misbah Abdurrahman barreessaa ulamaa'ii Majlisa Oromiyaaf Sheekh Haji Ibrahim pirezidaantii Majlisa Oromiyaa gara kana dhufanii badhaasa naa kennu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jalqaba irratti kan badhaasnu godina Arsii. Godinni Arsii aanaa isaa dabalatee kan isaa dabalatee hektaara 37 lafa fudhatan. Sababa kanaan badhaasa addaa fudhataniiru. Warri godina Arsii nama tokko bakka buusaa naa ergaa. Godina Arsii lafa hedduu biiroodhaaf. Godina Arsii guddicha jechuudha. Allahu Akbar. Yookaan immoo Arsii bahaadhaan beekama. Arsii jedhamee beekaman kan isaaniiti. Kanaaf aanaa isaaniif ofii isaaniif dhimmamanii qaama bulchiinsa lafaa funyaan qabanii haga kana kennisiisaniif waan ta'eef isaaniif badhaasa addaa qopheessinee fi godinni Arsii gara waltajjiitti. Jiru isaan sheeka guddoo sheeka isaanii itti aanaa Majlisa Oromiyaati Majlisa godina Arsii bahaati isaaniin bakka buufatanii Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Itti aansuun bulchiinsa magaalaa tokkooti. Isaanis piroojeektii Majlisa Oromiyaatti qarshii miiliyoona tokko ol nu gashan. Bulchiinsi magaalaa kun bulchiinsa magaalaa Sabbataa. Allahu Akbar. Kan isaanis basaasaa addaatii bulchiinsa magaalaa Sabbataa. Sheekh Muhammad Zaakiriif walitti qabaa boorrii isaanii Ustaadii Hayyaa Abbaa Jabal gara waltajjii dhufaa jiru. Badhaasa keessan dhuftanii akka fudhattani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sadarkaa masjiidaan illee qofaatti qopheessinee ragaafuma sabbata deemnu kenninaaf malee masjiida tokko qofarraati qarshii 355 funaani magaalaan Sabbataa. Masjiida tokko qofarraa. Kaanis akkuma kana inshallah yeroo sana walitti deebina. Sadaffaan immoo bulchiinsi magaalaa tokko masjiida 14f kaartaa qabrii gurguddaa lamaafis kaartaa fudhachuudhaan waan addaa dalagan. Achi keessa uummanni musliimaa baay'ee illee hin jiru. Juhudii guddaadhaan jechuudha. Bulchiinsi magaalaa kun bulchiinsa magaalaa Sulultaa. Sulultaa. Bulchiinsa magaalaa Sulultaa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi musliimna chitti xiqqaadha. Baay'ee xiqqaadha. Garuu juhudii godhaniitu kanarraan ga'anii guddaa galateeffannaan isaaniini. Allahu Akbar. Lamattiin deebi'u warra sulultaatti laman deebi'u sulultaan akka bulchiinsa magaalaattis sadarkaa arfaffaa bahuudhaan sadarkaa dippiloomaa argateera ammuma kennanii fi naa geggeessanii lamattiin deebi'u. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amma immoo mana keenya keessatti yeroo gabaabaa keessatti hojii addaa hojjetanii uummata keenya kan boonsan leenjiidhaan waan addaa kan godhan haga kana deemu jennee yaanne ispoonsara mataa isaanii barbaaddatanii konkolaataa mataa isaanii barbaaddatanii of dabarsanii kennanii waan addaa kan hojjetee mana keenya keessatti sadarkaa tokkoffaan badhaafame muummee imaamaaf daa'iwwanii. Allahu Akbar. Muummee imaamaaf daa'iwwanii Sheikh Amin Ibro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Egaan isaan koree imaamaaf daa'iwwaniitti itti waamamaadha dura bu'aadha walitti qabaadha. Lakki. Bareeda. Inke balda. Lakki. Ulin falleessina maalu. Ulin falleessinaati ajaja imaama dura bu'aa keessatti fudhaa kottaa fuudha. Wallahi hojii boonsaa hojjetanii leenjii adda addaa leenjii imaamota 1,000 oliif kennanii haga yoonaatti kuwaan nama boonsuu jabaatanii itti afuufanii rabbiin isarraa qeebalu hundaafuu du'aa eegodha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amira kenarra bakka buune isaaniif fuune haga ammaatu numa ergatanii laala haga ammaatu lakki amma gara badhaasaatti deebinaa bulchiinsa magaalaa irraa jalqabne silaa bulchiinsa magaalaa irraa jalqabne silaa sulultaa asumaan nu geggeessaniiru amma pirezidaantii keenya Sheikh Haji Ibrahimii fi itti barreessaa isaanii Sheikh Misbah Abdurrahman gara waltajjiitti naaf deebi'anii Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itti aanuun bulchiinsa magaalaa badhaasna bulchiinsa magaalaaf godinaan gargar qoodne isiniin jenneerra bulchiinsi magaalaa sadarkaa arfaffaa yookaan dippiloomaa argate majalisa sulultaadha isaan fudhatanii deebi'aniiru. Sadarkaa sadaffaa eenyutu argate laata? Sadarkaa lammaffaa kan argate eenyutu immoo isaaniin nu badhaasa kan jedhu Qaadii Abdul Jabbaariif
Haji Yusuf Ciroo yookaan muftii keenya muftii Haji Yusuf Ciroo gara waltajjii kanaatti akkana dhufanii ifama guddaa wajjin gaafadhaanii. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bifa sila kaa'ameen bifa Ustaaz Ghaaliin sila tarreessaniin ulaagaa madaallii sanaan madaallee bulchiinsa magaalaa keessaa sadarkaa sadaffaa ba'uun geeba kan argate bulchiinsa magaalaa Naqamtee. Allahu akbar. Bulchiinsa magaalaa Naqamtee. Wallahi baay'ee nama dhiba. Rakkoo guddaa keessa jirti garri Wallaggaan ni beektu. Sanuma keessaa socho'anii sadarkaa kan argachuun isaanii nama ajaa'iba. Bulchiinsi magaalaa Naqamtee qabxii 100 keessaa qabxii 77 argachuudhaan sadaffaa ba'anii. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkuma kana hojii boonsaa hojjechuudhaan sadarkaa nuti geenyeen qabxii 79 argachuudhaan kan sadarkaa lammaffaa ba'an bulchiinsa magaalaa Galaan. Allahu akbar. Bulchiinsa magaalaa Galaan. Dhufaa jiru kundooti. Hojii baay'ee nama boonsoo hojjetanii silaa utuu muuxannoo isaanii asitti nu hiranii nuti tola ture. Yeroo nu jalaa gabaabbatee haala lammatti keessa jirus ni beektu. Sababa sanaan gabaabsuuf malee maal hojjetanii sadarkaa kana ga'an kan jedhu gabaasa qopheessanii fidanii turani. San inshaallah guruupii keenya keessa ni facaasna. Bulchiinsa magaalaa Galaan boordii isaanii obbo Mahammadtu bakka bu'ee dhufe. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bulchiinsa magaalaa keessaa tokkoffaa akka ba'an qabxii 82 fiduun bulchiinsa magaalaa Baalee Roobee. Allahu akbar. Magaalaa Roobee. Allahu akbar. Allahu akbar. Hojiitti baay'ee dadhabaniiru isaantu kanaafi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Gara godinaatti deebina. Utuu gara godinaatti hin deebiin dura qaadii keenya qaadii Abdul Jabbaariif sheeka keenya muftii Haji Yusuf Ciroo bakka isaaniitti akka kabajaan naa deebistanii. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Godina gara badhaasa godinaatti deemaa jirra. Godinni beekaa badhaasa hundaa oliiti ka bulchiinsa magaalaallee hin caala. Qabxiin isin caalu hojiin isaaniis immoo irra ulfaataadha. Maaliif jennaan aanaalee iddoo of jalatti hordofu iddoo walirraa fageenya baay'ee qabdu jirti. Isaaniin immoo kan nu badhaasan Sheekh Amin Ibro dura bu'aa imaammanii Majlisa Oromiyaa, Dr. Jibril Qamar ulamaa'ii muftii fatwaa miseensa Majlisa Oromiyaa, Dr. Kamal Galatuu barreessaa muftiiwwanii Majlisa Oromiyaa gara kanatti yookaan itti aanaa muftiiwwan Majlisa Oromiyaa gara waltajjiitti ba'anii badhaasa akkanaaf kennanii fi kabajaan gaafadhaani. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dura diploomaa irraa jalqabna. Qabxii 68.2 fiduudhaan godinni sadarkaa arfaffaa diploomaa argate godina Wallagga Bahaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkuma beektan godina rakkoo hamaa fi walxaxaa keessa jiru haa ta'uuti garuu sanuma keessa socho'anii sadarkaa arfaffaa ba'aniiru. Inshaallah nageenyi isaanii deebi'ee
isa dhufuutti immoo sadarkaa isatti aanutti akka isaan deeman abdii guddaa qabna. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sadarkaa sadaffaa ba'uun geeba kan argatan achumarraa osoo hin fagaatiin godina Wallagga Lixaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Godina Wallagga Lixaa. Wallaggi Lixaa qabxii 73.5 dhibba keessaa fiduuni sadarkaa sadaffaa kabaani. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Lammaffaa kaba'an qabxii 80.2 fiduun godina Illuu Abbaa Booraa. Allahu akbar. Allahu akbar. Qabxiin godina Illuu Abbaa Booraaf magaalaa Roobee 80.2 wal qixxeedha. Godina Illuu Abbaa Booraa Sheekh Abdallaan gara waltajjiitti dhufaa jiru. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Inshallah. Egaan hojii boonsaa hojjechuun, hojii guddaa hojjechuun, godina isaa sadiitti hordofuun qabxii 81.5 madaallii nuti keenya fiduun tokkoffaa kan ba'e godina qabxii 81.5 fiduun godina Harargee Lixaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Hojii hunda caalu majlisa keenya keessatti hojii boonsaa hojjechuun sadarkaa kan argatan godina Harargee Lixaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Dhufaa jiru kunooti. Sheekh Muhammad Nuur durabaan ulamaa isaanii dhufaa jiru. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Egaan muftoota keenya qaroo keenya kabajaan bakka isaaniitti akkanaa deebistan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Egaan wani nu hafe amma ibsa ejjennoo qofan nu hafe ibsa ejjennoo afaan lameenii nu qopheessinee jirra afaan Amaaraas afaan Oromoon. Ana afaan Oromoon hin dhiyeessaa. Ustaaz Badruu Nuuruun miseensa boordii Majlisa Oromiyaa gara waltajjii haa dhufanii isaan immoo afaan Amaaraan nu dhiyeessu gara waltajjiitti nu qottaa. Allahu akbar. Hayyee pirezidaantiin keenya daqiiqaaf jechaa jiru ergaa isaanii dabarsanii. Tartiiba malallee deemuu dhiifamaa isin gaafachaa. Baankii intarnaashinaala Oromiyaadhaa itti aanan pirezidaantiidhaa nu keessa argamu tasuma ta'ee ammumaan dhagaa hin agarre. Baankiin tashiteen jira. Obbo Tashitee maal goona seetu sa'aan amma dhumee jira. Oromiyaa intarnaashinaal baankiin baankii isa jalqaba biyyattii tana keessatti baankii dhalaan alaa uume. Isa jalqabaa jechuudha. Achi booda baankiin 19 ka amma baankii dhalaan alaa irratti karaa foddaanis tahee karaa balbala guutuutiin eegale achi booda itti hirmaate jechuudha. Kanaaf ar'allee yoo guutuu baasii amma asitti baafne haguugullee baate hirmaannaa gaarii hirmaate waan taheef afaan keessaniin ulamaatotaa fi caasan keenya bakka jirtanitti akka nu galatoonfattan barbaanna. Allahu akbar. Allahu akbar. Okay.
Okay. Ergaa Ustaz Ghalib Baabur dura bu'aan Mordisi pirezidaantiin dabarsanii uranis waatiin dabarsanii. Badruudhuma aarsuudhaaf an argaa fudhe malee ergaanan qabu booda namni akkas waraabbachuu maal jeeqamaadhaafan ergaa akka ijootti qabadha keessumaa qabxiin tokkoffaani godinninis magaalaan hundinuu ji'a tokko keessa fulbaanuma kana keessa yaa'ii waliigalaa geggeessinee xumuruu qabna. Maaliif utuu nuti kurmaana tokko keessa jirru yoo yaa'ii waliigalaan dhumne yaa'ii waliigalaa kurmaana lammaffaatti sachi cehee yerumti waa hojjetan hin jiru. Kanaafuu osoo fulbaanni hin dhumin haaluma fedheenuu yaa'ii waliigalaa godinoonni 20 jirus kana hojii keessa jiru jechuudha. Magaalaan 19nis akka ijootti qabadhaa deemaasi. Asisichi xalayaa biraa ajaja biraa dabarsuun barbaachisu isa kana akka ijootti qabadhaa. Lammaffaa akkuma asii deemtaniin karoora keessan qopheessitanii karoorri kun sirriitti qophaa'ee Oromiyaattis ol ergamee namni ilaalee hammallee muuxannoo dheeraa waan hin qabnee fi gilgaalamee deebiin akkasiniif kennamu akkuma asii deemtaniin torbii tokko osoo hin caalin yoo hedduu ture guyyaa 10 osoo hin darbiin akka ol ergitanidha. Sadaffaa karoora asii gaafa deemne kurmaanaan qoodnee waan hojjetamu kurmaana jechuun ji'a 3 waan qoodamee hojjetamu irratti sirriitti akka wannoo gootanu inni afuraffaaf inni dhumaa gabaasa fuutanii dhuftan yoo waajjiratti hin kennamin waajjiratti akka kennitanu waraqaadhaan kooppii warri gootan waajjiratti maanaajarri keenya Muhammad Gaalee Baafiixaa jira isatti kennitu inni kan biroos jiru yoo immoo soofti kooppii qofa qabaattanii filaashiidhaan wannoo geessitanii itti kennitu inni dhumaa karoora asiitiif gabaasa asii yaada keessan ammaa kana fuunee ilaallee waan tokko itti daballee gareerras isiniif ergina namni immoo as jirtan boris fudhachuu dandeessu hamma kompiitararra filaashaan isiniin kenninu yaada isaa waan tokko edit goonee gulaalleetiyyi gareerra isiniif erginaa qabxii kana qabadhaa jechuu barbaadeetani inni ijoon garuu karooraa fi yaa'ii waliigalaa fulbaana keessa akka xumuramu godinni hundu yaa'ii waliigalaa immoo dursaatii nutti hima akka karoora walirra hin buune haala mijeessinee namni asii ergaa amma ta'e waan asii fuudhee darbu sin biratti argamu sanaaf jecha dursaa nutti beeksisa akka bara darbee godini tokko kophaa geggeessitanii kophaan geggeessina ammallee muuxannoo gahaan qabnu yaada wal jijjiiraa wal hubachiisaa geggeessinuun jedha amma kallattumaan gara ibsee jennootti dabarfan. Manni maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa majlisa Oromiyaa yaa'ii isaa idilee sadaffaa isaa galma aadaa Oromoo Finfinneetti gaggeeffachuun ibsa ejjennoo abbaa qabxii 8 baafachuun xumuree jira. Allahu akbar. Tokkoffaa gabaasa hojii bara 2013 gamaaggamuudhaan mirkaneessinee jirra. Allahu akbar. Karoora hojii bara 2014 gilgaaluudhaan mirkaneessinee jirra. Allahu akbar. Sadaffaa muslimtoonni tokkummaa isaa tiksuudhaan wal kabajuu fi wal danda'uudhaan akka waliin jiraatan waamicha ni goona. Allahu akbar. Qaamni hunduu nageenyaaf dursa akka kennuu fi nageenyaaf akka hojjetu waamicha keenya ni dabarsina. Caasaan keenyas qaama dhimmi ilaalu wajjin nageenya irratti akka hojjetu ergaa ni dabarsina. Shanaffaa biyyi keenya biyya jalqaba sahaabota simatte dubartiin keenyas ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam hoosiftee guddistedha. Garuu yeroo amma lammiin keenya biyya Saa'udii baay'ee miidhamaa jiru. Gochaa kana guutummaan balaaleffachaa mootummaan Saa'udii mirga lammii keenyaa akka eegu waamicha ni dabarsina. Akkasumas mootummaan keenya xiyyeeffannaa addaa kennee fi akka warra mana hidhaa jiran biyyatti deebisuu ni gaafanna. Allahu akbar. Ja'affaa filannoon majlisaa sadarkaa gadii irraa jalqabee yeroo gabaabaa keessatti akka gaggeeffamu ni gaafanna. Torbaffaa ulamaa'iin fatwaa sadarkaa Oromiyaatti hojii eegalanii waan jiraniif sadarkaa naannoo keenyatti tokkummaan fatwaa eegamuu qaba. Allahu akbar. Saddeettaffaa uummata keenya naannoo adda addaa kan akka Kamisee, Walloo, Affaariif kan kana fakkaatan irraa buqqaanii dhuunfaanis ta'e gareedhaan akka gargaarru majlisni Oromiyaa waamicha ni dabarsa.
hagayya 30 bara 2013 galma aadaa Oromootti Finfinnee. Allahu akbar. Allahu akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. دي فمنا أقول أغاني كفتي أمبهنا معرفاتي جتشوكوت تكون سالفتا. يا روميا اسلمنا قداوي تقلعي مكر بيت سوستينيا مدبنيا قبائي سبسبا يا قوام مقلجا عندنا የ2013 ዓመት ሪፖርት ግምገማ አጽድቀናል። ሁለተኛ የ2014 እቅድ ገምግመን አጽድቀናል። ሶስተኛ ሙስሊሞች አንድነታቸውን ጠብቀው ተከባብረውና ተቻችለው አብረው እንዲኖሩ ጥሪ እናደርጋለን። አራተኛ ሁሉም አካል ለሰላምና ጸጥታ ቅድሚያ በመስጠት እንዲሰራ ጥሪያችንን እናቀርባለን። እንዲሁም የመጅልሳችን መዋቅር በሙሉ ከሚመለከተው አካል ጋር በሰላም ዙሪያ እንዲሰራ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። አምስተኛ በሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ውስጥ በወገኖቻችን ላይ የሚደርሰውን ችግርና ሰቆቃ እናወግዛለን። የሳውዲ አረቢያ መንግስት የእስረኞችን መብት እንዲጠብቅ እንጠይቃለን። ስድስተኛ የመጅሊስ ምርጫ ከታች ጀምሮ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲካሄድ አጥብቀን እንጠይቃለን። አላሁ አክበር ረስኒ ደቢው ሞከ። ሰባተኛ የፈትዋ ዑለማዎች በክልላችን ደረጃ ወደ ስራ የገቡ ስለሆነ የፈትዋ ወጥነት በክልላችን መጠበቅ አለበት እንላለን። እንዱ ገንደገንደት ፈትዋ ከንጎነ ጀቹ። ስምንተኛ ከተለያዩ አካባቢዎች የተፈናቀሉትን በተለይ ከከሚሴ ወሎና አፋር ጎን እንድንቆምና አስፈላጊው ትብብር እንዲደረግላቸው ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ነሐሴ 30 2013 ኦሮሚያ ባህል ማዕከል ፍንፍኔ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሰገንታ ኬኛ አመጡ ሙሪራ ነምኒ ሰላተን ሰላን ዋን ጅሩ ፈመ ዱዓው መቆፈ ጎኔ አስረቲ ጩፍና ዱዓ ዱዓይ ብያ ፊስ ነገኛ ኩማ ከና ijoollee keenya mana hidhaa suudii jiranuufis akka rabbiin farajaa yeroo gabaabaatti fidu doktor Kamaalumti kun asumaan nuuf kadhatanu salaanni nutti dheerateera waan ta'eef isaanumaan xumura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Obboleeyyan keenya wasiyyaa takkitiin waan isiniin jedhu majlisa raamoon dhageenye kuni majlisni duraa yoo duraa akka obboleessi keenya Sheikh Tawfiq Khalil dubbate suuraa isaa wahshii kanama addaan farramu kanama hidhu kaa'idaa badduu fidu san tahe arra kun ammoo maal ta'e muqaabila sanitti kulli kennaayyuu balbala mas'uuliyyaa dhaabe waqaala kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyati kulli kenna ka jirru qaama ummata kennaa hundaayyuu مسؤولية ركاه جيتشون كأمة علماء كشبابا كايو كل مالو مسؤولية ترى بنو هكذا ورا مسؤوليات أنا بعض يا رب نقول يا رب ورا أمتك إنك تدمر له نقول يا رب بلا جرتون رادبيس يا رب ركو أمتك إنك على جيرو كيس جيرو راروه ركو هدو تجيرا كعلى لك أجين كيسال لك أجين يا رب بسم الله نبني نجيرو يا رب رافود يا رب ركو ترهم دور رافود يا رب ركو تنور ردو رافود يا رب فقاتا كأنك على تركة نكان نقولش يا رب فقا نقولش يا رب لكم خالد نور ديفيس يا رب لكم خالد نور ديفيس نور راكاس بيتين نبي أنا كهان نقول بيه سلاما نقول أكل أفتين أكل ديمتين غنيمة قد ربنا كات نقولش نجاهان أما اللي ربي ولت له هكب نجاه ربي ولت له هكب من نجاه قلا كرا نجاه قلا
warri gartee kana qopheesse ala ra'is daala keessa buleessa kenna shi hajji rabbi isaan hamil keessu umrii isaanii rabbi haa dheeressu kitmaa isaan didantanaa miti kitmaan ammallee itti balmaat deemti haga jiruu isaaniittuu isaan hin dhiibnu namni kan nu godhan jiru rabbi bakkaan isin haa sabbachiisu rabbi isin haa nassaru nasri ufiiti rabbi isin haa nassaru ta'yiida rabbiin isin haa godhu shee hajji yoo jennu beektu laga tokko jira weeb jedhaniini weebiin kun bilaashatti weebiin hin taane laggiin tokko daddabalamee tokko naashaa yaa'anii weeb ta'i warri isaanii wajjin jiru wajjin isaan kakkat gargaare kana shababa keenya kakkatti waan guddaa irra dhageenye kanas rabbi nu haa tiisu qeeroo keenya rabbi nu haa tiisu qeerritii teenya rabbi nu haa tiisu shababa keenya hunda rabbi nu haa tiisu balbala khayri rabbi nu haa banu balbala shari rabbi nu haa cufu subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil alamin